Egaa hojjettoota xiyyaarraa tanaa akkamitti akka iskiriiniin zuumii godhannuu fi xixiqqeessinuu isin agarsiisaatii mataa gubbaa kana gabbannee settingii keenya keessa seennaa jechuudha. Settingii keenya keessa erga seennee haane boodaan akkana jala kanarra ol harkisnee iddoo developer optionii kan jiru kana ni agartan jeetii yaada asirratti cuqaasnaa jechuudha. Asirratti uga cuqaasnee gama fuulduraatti nu geessaa gama fuulduraatti uga nu geessee mootii kanneen akkanatti itti banachuu qabna on goonee kan itti banachuu qabna jechuudha. Kanneen erga kan itti bananne boodaan kana oloofnee hanganiif mootii kwaalitii bilbila keenyaatii fi akkasuma waa hedduu takka saayizii keenya animeeshinii yeroo waa irraa deebinee fi hunda waa hedduu takka diviloopeeshiniin kun hedduu faayidaa takka qaba. Kanaafuu ammaan tana nuti kan itti banachuuf ergaa isin minimaayiz windows kajoo kana ni agartan jeetii yaada asirratti kunoo 380 fi 4 irra jira akkuma isin agartan kana. Egaa kanarratti cuqaasnaa jechuudha. Kanarratti erga cuqaasnee boodaan akkanatti nuu fide erga kana nuu fide boodaan nuti maal godhanna 400 fi hanga barbaanne godhanna 400 fi 11 godhannee halaallu 400 fi 11 hogguu godhannu laal kunoo iskiriina keenya hamma reefurra xiqqaatee jira jechuudha. Hamma reefurra xiqqaatee jira. Egaa reefuun kana barreeffamne kun akkanaan turre ammas kanarrallee kana caalaallee xiqqeessuuf akkam goona kanumarratti cuqaasnee barreeffamuma isa kana itti daballaa jechuudha. Amma 500 fi 11 goona jechuudha. 500 fi 11 hogguu goone barreeffamni windoon keenya akkam taha nootii akkuma isin agartan kana zoomii tahaa deemaa jechuudha. Wanni hundinuu wanni duraan gurguddaa ture hundi xiqqaachaa jira. Egaa wanni duraan gurguddaa ture hundinuu xiqqaachaa deemu jira jechuudha. Kanaafuu iskiriina keenya haala kanaan guddifannee xiqqeeffachuu dandeenya jechuudha. Karaa biraatiin develop optionii kana akkamitti itti banannaa warri jettan develop optionii kana itti banachuudhaaf mootii akkana gama jalaa kanarra dhufnee dura kanneen irraa kaasnaa erga kana irraa kaasnee boodaan irraa cufnaa jechuudha. Develop optionii kana irraa cufnaa. Egaa hoggee irraa cufnu irraa badaa jechuudha. Hogga keessaa baanu mootii irraa balleessinee haareetti ol baasu yaana mootii akkuma isin agartan duraan as jala ture ammaan tana hin jiru jechuudha. Eessa keessa seennaa software and update kajoo kana keessa seennaa. Egaa software update keessa osoo hin ta'in about phone keessa seennaa jechuudha. About phone keessa seenuun gama fuulduraatti marla achi boodaan status and information kajoo kana ni jira kanarratti cuqaasna. Kanarratti eega cuqaasnee boodaan service number model number bluetooth hedduu takka as jala nu tarreeffama. Kanaafuu nuti maal irra goonaa jechuudha. State information keessatti erga akkasii nu fide boodaan achi keessa as deebinee maal goonaa erga achirratti akkasitti tuttuqne booda software information kajoo kanarratti cuqaasna. Software information kajoo kanarratti erga cuqaafnee building number kajoo jira. Building number ni agartan jeetii yaada kanarratti cuqaasnaa jechuudha. Hogga irratti cuqaasnee maal nu fida uummatni asirratti step 1 step 2 jedhee akka nu fida achi boodaan maal nu gaafata paatarnii teenya nu gaafata jechuudha. Paatarnii teenya yeroo itti galchinu mootii amma daarektiidhaan ilduuba deebinaa jechuudha. Koo ilduuba deebinee ilaallu mee maal akka nu dhufe ni ilaallaa jechuudha. Mootii akkuma isin agartan develop optionii kun nu banamee jira. Achi booda erga kun nu baname boodaan haalataan dura isin agarsiisan guunnaa jechuudha. Kanaafuu waan nu daawwattaniif hedduu guddaa galatoomaa. Nagaan bulaa.